Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya fayyaa keessanii nagaa keessanii Jum'aa Mubaarak kennaa baga Jum'aa kanaan isin ga'ee warra Jum'aa ta'anullee gahu Rabbiin nu haa taasisu. Har'a ajandaalee afur tokko qabadhee dhufe jechuudha. Ajandaa baay'ee miti gaggabaabsee isinitti himuuf kan yaadota jalqaba irratti ajandaa ashaaraa magariisaatti jechuudha. Waa'ee biqiltuu dhaabbinsarraa waan gabaabduu kana haasawaa asirratti Jawaar Muhammad illee yaada isaa barreesseera. Yaada isaa kanallee kaasee waan tokko irraa kan dubbadhu ta'a. Itti aansee immoo Adaanechi Abeebee jechuudha. Haadha Heaven jechuudha. Dhiyoo kana daa'ima gudeeddamtee duutee waa'een ishee dubbii ta'e saniidhaaf mana kennitee jirti. Waa'ee kanarrallee kan dubbannu ta'a. Gara biraatiin immoo haati warra namichi sana eenyu Geetachoo jedhamu sana jechuudha. Kan daa'ima gudeedessanii lakki Geetachoo miti geechidhanii isaanii geessaa isaa miti kan gudeedee daa'imni lafa dhooftee tiniini duute kan jedhu miidiyaa irratti ajandaa gootee haasa'aa jirti. Isarrallee immoo waan dubbadhu qaba. Kan biraa inni dhumaa jechuudha fi baay'ee irraa kan dubbatamuu qabu immoo uummanni Shawaa Kaabaa jechuudha. Uummanni Salaalee waraanni nu waraana nurraa dhaabaa kan jedhu kadhannaa bifa aadaatiin jechuudha taasisee jira. Isarrallee immoo waan dubbadhu waan qabuu fi isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa jedha. Akkuma beekamu jechuudha jidduu kanatti viidiyoo isaa baay'ee isaa vaayiraalii ba'aa jiru waan ta'eedhaaf mee hundi keessa waliif share godhaa, waliif subscribe godhaa isiniin jechuun barbaada. Subscribe gochuu, share gochuu hin dagatinaa. Eega viidiyoo bira geettanii maal like yoo gootan, yoo isin like gootan bari algoritmichi nama bira hedduu biraan ga'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee jechuudha namni kenna comment gochuu, like gochuu hin dagata. Comment gochuu, like gochuu akka salphaatti hin ilaalina. Egaa viidiyoo san bira geettaniin booda reward yookaan immoo badhaasni isin nama saniif kennitanii comment yookaan subscribe gochuu yookaan immoo share gochuudha jechuudha. Haala kana alatti birrii miti birrii caala waan ta'eef hamilee nama saniif ta'a waan ta'eedhaaf kana hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaaf gaggabaabseetumaan duraalee dubbadhaa isiniif hin dheeressu jechuudha. Kanaaf nafaan turaa isiniin jedha jechuudha. Ajandaa jalqabaa irraa gaafa kaanu ashaaraa magariisaadha akka biyyaatti jechuudha. Har'a bulii 17 kan inni labsame yoon dogoggoruu baadhee miiliyoona 7 dhaabama jedhamee kan ka'e jechuudha. Guyyaa har'aa dhaabamaa kan ooledha. Kanarratti amma dubbii kan ta'aa jiru jechuudha. Yaada Jawaar Muhammad guyyaa har'aa jechuudha. Amma sa'aatii 2 duratti kan kenne jechuudha. Maal jedha Jawaar Muhammad yoo kan laallu ta'e jechuudha. Biqiltuu dhaabuuf kaampeen gochuun waan gaariidha. Yaada eebbifamaadha. Duula biqiltuu kana geggeessuun yaada eebbifamaadha. Garuu biqiltuun kun kunuunfamaa jira. Jalaa aramamaa jira. Keessumattuu jedha gogiinsa bonaa akka inni dandamatuuf namni isa kunuunsu jira. Afaan Ingiliffaatiif afaan Oromootiin dandeemee barreessa jechuudha. Kan afaan lamaan barreesseef maybe namoonni afaan Ingiliffaatiin yaadicha hubachuu dadhabanii gara maletti akka interpreeting goone jechuu kan ta'e na fakkaata. Kanaaf fakkeenyaaf jedhe yoo Keeniyaa deemetti yeroo Keeniyaa kunuunsa jechuudha namoonni galgala ganama biqiltuu bishaan obaasanii fi biqiltuu jala aramaniin argaa ture. Keenya kun akkamii eega dhaabameen boodatti dhaabaniituma biraa deemammoo wanti kun ni godhama ni kunuunsama bona jala dabarsuudhaaf kunuunsi ni godhamaafi. Yoo kana hin taane immoo humna namaa guddaa mallaqa guddaa asirratti qisaasa'ee ta'a kan jedhu kaasee. Ana akkootitti kun yaaduma sirriidha jechuudha. Maaliif yaada mootummaa qeequllee miti kun yaaduma mootummallee deeggaru na fakkaata jechuudha. Maaliif taananiin mootummaan akkuma kaampeenii duula biqiltuu kanaa kunuunsa irratti illee kaampeenii addaa hojjetee imaammata addaa hojjetee jechuudha. Istiraateejii addaa hojjetee kunuunsa irratti illee biqiltoonni dhaabaman kun akka isaan kunuunfamanii fi
kan dhaabame san keessa immoo meeqatu kunuunfamee meeqatu immoo karatti hafee maaliif karatti hafee sababoonni sun immoo bara itti aanu irratti akkamitti fooyya'uu qaban ka jedhu kana irratti mootummaan qorannoo godhee imaammata keessa galcheetiin baasee itti deemuu qaba jedhaan walillee kanuman jedha jechuudha. Kanaaf dhaabuu waanuma gaariidha jechuudha. Eega dhaabne immoo kunuunsuudha jechuudha. Biyyi biqiltuu hin qabne biyyi hin bosonoofne faayidaa hin qabdu jechuudha. Qilleensa gaarii hin qabdu jechuudha. Qilleensa gaarii hin qabaanne taanaan immoo keessa jiraachuudhaaf mijattuu hin taatu waan jechuudha. Kuni yaaduma gaariidha jechuudha. Meebii kana mootummalleen imaammata keessa galfatee waan adda addaa deebii irratti kennuu danda'a jedhee yaada. Kanaaf kun waan gaariidha jechuudha. Ajandaan itti aanu ajandaa Adaanech Abeebee mana haadha Heaven jechuudha. Daa'ima dhiyeenya kana jechuudha gudeedamtee duute saniidha fi mana jireenya kenniteef jirte jechuudha. Dhugaa adde Adaanechiin kaantibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee yeroo hundaa nin jaaladha nin qaba jechuudha. Odoo horri kun walillee akkasii kana ta'e odoo horri kun walillee geggeessummaa odoo sirraa barataniin jedheen kaasa jechuudha. Yeroo hunda irra deddeebi'een kaasaa namoonni kun warri godina hoogganan warri aanaa hoogganan isirraa fakkeenya fudhachuu qabanii geggeessummaa jechuun akka isii kana geggeessummaa jechuun ofii miidhamanii ummata tajaajiluudha malee ummata irratti ba'aa ta'anii ummata nyaachuu ummata qorquu mitii jedhe yeroo baay'ee yaada koo kaasa jechuudha. Ani baay'een isii jaaladha baay'een isii qaba jechuudha. Geggeessitoota Oromoo keessaa yeroo Adaamaa isiin geggeessitee jirtutti illee hojii ajaa'ibaa kan isiin hojjette achi kaatee Finfinnee deeman illee hojii ajaa'ibaa kan isiin kaantiiboonni kuuwwan muuxannoo isii kana fudhachuu qaba. Gara laafummaa isii kana akkaataa isii itti raawwattu lafarra akkaataa isii itti buuftu liidarshippii teooriidhaan jiru saniin akkaataa isii itti lafarra itti buuftu waan nama ajaa'ibsiisu waan muuxannoo isii ta'u jechuudha. Nuti amma ana jechuudha akka dhuunfaa tokkotti muuxannoo baay'ee yeroo baay'ee isin piraaktiis isii waan isin piraaktiis gootu argu muuxannoo baay'ee irraa fudhadha jechuudha. Kanaaf kaantiboonni kennallee muuxannoo baay'ee isirraa fudhachuu qaban jechuudha. Kanaaf jechuudha Oromoof dhiisii saba biraatiif illee jechuudha. Iddoo amantaa addaan qooduu gara laafummaa akkasii sun agarsiisuun waan jajjabaatudha waan jabummaadha jagnummaa agarsiisa gootummaa agarsiisa dandeettii hooggansaaf qabdu kan isiin agarsiisu waan ta'eedhaaf baay'ee waan jajjabaatuu qabudha jechuudha. Kan itti aanu immoo haati Geetaachoo jechuudha. Namicha Heaven gudeedee jedhamee waggaa 25 itti murtaa'ee waggaan 25 sunuyyuu ga'aa miti jedhee miidiyaa addunyaatiin miidiyaa biyya keessaatiin miidiyaa hawaasummaatiin akka malee qeeqamaa jiru irratti jidduu kanaas baatee haati warra isaa abbaa warraa kiyyaa miti kan kana geggeesse abbaa warraa kiyyaa waan akkanaa hin geggeessu. Abbaan warraa kiyyaa waan akkanaa hin geggeessu waggaa 10 waliin jiraanne sirriitti dhageeffadhaa. Abbaan warraa kiyyaa waan akkanaa hin geggeessu amala akkanaa hin qabu waggaa 10 wajjin jiraanne daa'imman qaba namni daa'ima qabu waan akkanaa hin hojjetu akka daa'ima ofiititti laala mucattiin kan isheen duute lafa dhooftee todoo shartattee maal jennaan ishee kana sheephisoo kana utoo taphattu achirraa lafa dhoofteetiniini kan isheen duuteedha malee waan akkanaa kana hin goone. Haakimiin kana baase immoo haakimii isiin keessa hojjettuudha. Kanaafuu kun immoo loogii qaba. Abbaan murtii immoo murtii kana kan murteesse dhiibban irratti godhatamee miidiyaadhaan maaldhaan dhiibban irratti godhamee kana murteesse malee sammuu qulqulluudhaan waan akkanaa hin murteessine jettee qeeqa isii kaaftee jechuudha. Ani dhugatte jechuudha baay'ee sheem waan nama qaanessu jechuudha. Ifaan ifatte jechuudha. Ragaan mana yaalaa ragaan poolisii wanti hundi odoo jiru abbaa warraa isiitiif jecha kana haasa'u waan duubaan dhiqqisiifamte na fakkaatti baay'ee kana jedhi waan jedhaniin gareen hojii ijaarame jechuudha waan akkas jedheen namatti fakkaatti mee maraafuu jechuudha viidiyoo isii kana dhageeffanneetumaan gara itti aanutti dabarraa jechuudha. ጌትነት ባየ አሁንም እስከ መጨረሻው አስገድዶ አልደፈረም። አሁንም ቢሆን ታይቶ ተመርም ትክክለኛው መረጃ ታይቶልኝ ትክክለኛ ፍትህ ለኔም እንዲሰጠኝ ምለው ምክንያቱም ባለቤቴ እቺንን ህፃን ልጅ የመድፈርም የምንም አይነት እንትን ሊኖረው አይችልም። በቃ አይደፍራትም። ይሄንም ረግጬ ምነግር የ10 አመት የትዳር አጋሪ ነው። ባህሪውን ታውቃለች አበቄም ታውቃለች እኔ ማውቃለሁ። እንዲህ አይነት ባለየውንን አሰቃቂ ነገሩን እንደማይፈጽመው እኔ ስለማውቅ ነው። ከምን አንፃር ነው ታዲያ ይሄ ነው ምትይ?
ምንም ቢሆን አሁንም ቢሆን የምነግርህ ደግሜ ደጋግሜ ልጅቱ ተደፍራ ሳይሆን ወድቃ ነው የሞተችው። ወድቃ ከሞተች ለምሳሌ ሰው በተለያየ ምክንያት ሊሞት ይችላል። ግን ወድቃ ከሞተች ይሄ ሁሉ ማስረጃ እሺ ያሜኑን ታዩ የፈለገ ህይወቱ ማስረጃ ከየት መጣ ነው የምትዩ? የፈለገ ህይወቱን ቢሆን አሁን በመሰከሩት አይነት እንትን ሂደቱ እየቀጠለልን ትክክለኛ ፍርዱን ዳኛዎች ይዘውታል ያለውን ነገር እነሱ ያሳውቃሉ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ይግባኝ ከጠየቅ ይግባኝ ተቀባይነቱን አግኝተናል ወደዛኛውም እነሱም እንደዚሁ ተደፍራለች ብሎ ሊልኩትም ይችላሉ። አላውቅም። የግል ቂም አላችሁ ከማን ጋር? ካበቀለሽ ምንም አይነት የቂም ምንም በቃ ምን ኖረው ሶሻል ላይፋችን በጣም እንደነገርሽ ሆነ ተቃራኒ ነው። አዎ ምናልባት እንደ ግለሰብ ግን እንደራሳችን ልጅ ነው የምናያት እሷን ሁላችን ያስፈልግ እንደ ግለሰብ ምናልባት ያው መቼም እያንዳንዱ ደግሞ የምንናገረውን ነገር ያው ተጠንቅቀን መሆን አለበትን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ያው በህግ ፊትም ተጠያቂነት ሊኖረው ስለሚችል ማለት ነውና እንደዚህ በድፍረት አንድን ሰው አውቀዋለሁ። በርግጥ ማንም ሰው የትዳር አጋሩን አውቀዋለሁ ብሎ ሊያወራ ይችላል። ከዛ በላይ የሚቀርበው ሰው ላይኖርም ስለሚችል ተብሎ ስለሚገመት ማለት ነው። ግን እንደዚህ አይነት ባህሪያት ደግሞ ወጣ ብለን ከዚህ ጉዳይ ላይ ወጣ ብለን ካየነው ሰዎች በድንገት ያልተጠበቀ ነገርን ሊያደርጉ ይችላሉ። ሰዎች ሰው በመሆናቸው ብቻ ማለት ነው። ይሄ ከዚህኛው ጉዳይ ወጣ አድርገን እንኳን ብናየው በድንገት ሰዎች ተቀይረው ወይ ድሮ እኮ እንደዚህ ያልነበረም ይሄ ሰው ሲባል እንሰማለና እቺ ልጅ እኮ ድሮ እንደዚህ ያልነበረችም ሲባል እንሰማለን። ሰዎች በድንገት ተነስተው ያን ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ። እርግጠኛ ሆነን እንደዚህ ነው ብለን ስለ አንድ ነገር መናገር ምናልባት ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል ብዬ ስለማስብ ነው። ምንም እኔ አሁን ከጌት ኦኬ inni dhumaa fi baay'ee barbaachisaa kan ta'e jechuudha karraa dubbachuu qabnu waa'ee uummata shawaa kaabaa uummata salaale jechuudha akkaataa aadaatiin jechuudha akkuma beekamu baanii waaqa isaanii kadhatanii waaqa qofaa miti jechuudha warruma wallolee isaan miidhu kanallee kadhachaa jiran jechuudha maa inni qotiyyoo camadanii nama akka qotiyootitti camadanii akka aadaatti fardaan gadi bayanii manguddoo gadi baasanii lola nurraa dhaaba waaqa isin uume sodaadhaa isa sodaadhaa yoo nullee sodaachuu baata isa sodaadhaa nurraa dhaabaa jedhaniitiin malkatti baanii karatti baaniiti kadhannaa kan geggeessan jechuudha. Akkuma beekan uummanni kun qaama sadiin jira jedhamaa jira amma achi keessa achirratti kan deemaa jiru qaama sadii jedhan kan faannoon akkasan waraanni bosona akkasan deebi'ee kan mootummaa san qaama sadii miidhamaa jira jechuudha. Hinduun amma dabree seen dhabdummaa ta'ee qaamuma miidhaa jirullee sadarkaa itti wallaaluurra ga'amee jira. Du'aatiin hamaa irra ga'ee jira. Dararaa hamaa irra ga'ee jira. Kanaafuu dararaa hamaa kana nurraa dhaaba kan jedhu jechuudha. Akka aadaa Oromootti gadi baanii iddoo kadhannaa iddoo kabaja qabutti jechuudha. Caffee irratti laga irratti karaa irratti baanii nama camadanii jechuudha. Ijoollee xiqqoo camadanii akka qotiyootitti farda qabatanii qotiyoo camadanii akkasitti yaa waaqaatiin nu dhaga'i jedhanii kadhannaa isaanii kan geggeessanidha. Namnillee dhaga'uu danda'a jechuudha. Lollee waan barbaanne goonee bilisummaan uummata Oromoo miite faayidaa uummata Oromoo waan fiddu natti fakkaatu jechuudha. Maaliif taanaan uummanni kun waggaa 150 du'ee har'allee du'iitii yoo itti fufu taate waan baay'ee nama jibbisiisu waan baay'ee fokkotaadha. Yaamicha kana Oromoon hundi odoo siyaasaan waliin qoodin odoo amantaan waliin qoodin ni dhagaya jedhee yaada. Kanaaf amma duuti yoo xiqqaate duuti Oromoo irraa dhaabbachuu qabdi. Oromoon qotachuu qaba, dalagachuu qaba. Har'allee dalagataa hin jiru, qotataa hin jiru. Kun immoo baay'ee miidhaa fi hubaatii guddaadha. Yaamicha uummanni godhe kana qaamotiin biyya hoogganan kan barbaadellee haa ta'u ani dhageeffachuu qaba. Mootummas ta'ee abbaa feete ta'ee kakara barbaadenu haa qabsaa'u. Yaamicha uummanni isaaf taasise du'anarraa dhaabi ni qotadha ni bocadha kan inni jedheen kana dhaga'uu qaban jedha. Galatoomaa ulfaadhaa share subscribe like comment gochuu hin dagatinaa jedha.